دبرتينا تخبي يامتي دراما وجد لينا فكيستي ديمتي أدتي مناخي جيستي وام برايتين وخايلال برايتين انجرتو تكلم انجرتو سنجرين ما أبو دبرتينا تدراما وجد لينا تي مناخي جيستي ولا تشوفتي وامي قرية انجرتو أبدي أتي وامال تاتي في تلنمات دراما وجد لينا تي ولا أتي وامال تاتي وان انجر وان كجيبا وفدوبا ديمتريا كدبرتي تبونا لغان عملتني كاميرا فندرك يا رادي ستة جميع شيء أبدي غرابة ستة سرتين. واني ميجوا سنتي ما جا أبو. هيا أبدي جماعة قافي تانو در. دبرتي در وجي هجتشو ترخيصات سوجي هجتشو ترتخيصات تداوتوني لين سجنا بيخو. تاني نكسمت اللي أنا اللي وجي سبيخو خيسا. تا قويا تكافي اللي تاتو. Lungochuu gaafattee jirti. Injirtu. Akkamitti injirreen jirti? Injirtu. Taasi lungachuu qaba jedheen. Injirtu. Anatu beekamuusi. Ati na gaafattee. Taqabdee qophatti fuutee namarraa dalagaa fakkeessitee diraamaa hojii dalee na jetteeni fakkeessitee fuutee deemtu hin jirtu. Injiru waan akkasiin qaba. Dubartii dur hojii dalaguu turre keessa abdii dhalaan ati diraamaadha hojii dalee naa jetteeni namarraa fuutee qopha baateeni waan biraatti yaadu itti yaadde hin jirtu. Laa injirtu lakka tokko faa. Abdii shoof laa dhugaa waliimna hin jirtu. Lageeffaa dhugaa. Gaafii na gaafataa taa'anii. Dubartiin aslan dubartii qophatti waamu. Kophattuu waamu jechuudha. Dubartii kophaa waamee gana si dhungachuu qaba jedheen. Laa injirtu. Si dhungachuu qofaa miti dubartiin ati kophaa yaamtee diraamaa hojii dalee naa fakkeessitee deemtee addatti mana kee geessitee waan biraa jetteen yookaan ilaalcha biraa jetteen hin jirtu takka illee. Lakki injirtu. Abdii maa wal sabna sana namni wal sabuun hin barbaachisu. Ata magaafii na gaafataa taa'e. Ee gaafii usi gaafachaa maa gaafii. Ma wal sabuu waliin sabuu jidduu maal waan ati na gaafatte siidee akka siidee suuf heetaame hin jirtu siin jedhee maa. Aboo dubartiin ati diraamaa hojii dalee naa jettee mana kee geessitee ulaatti cufattee waamee garra yaadde hin jirtu abdii. Emotional damn it. Abu kamera maal. Laa kamera hin barbaadu. Laa wallaa gaafii maan keetuu naan taa'e. Laa hin jirtu dhugaa rabbi. Laa aan hin jirtu jira aan hin jirti naan jechuun maal jechuudha. Tanii wajji si gaafee tanii na bira geessiyoo dubbiin na bira geessiyoo. What? Bro, what are you talking about, man? Tana hamattaniif jecha. Na hamattanii miti wanni ati laa wanni nu hafi itti na hamattanii. Laa wanni nu amma gaafii deebiin kun bakka dhaabi kaamera. Laa dhiisii waan bakka tana haqaan booruu fedhe bakka tana dubbii bakka tanatti haqaan boruu fedhe kaameraan haa dhaabbatu dhiisii waan sammaa dho'isuu fedhe ilaan garra maa dho'isuu fedhe. Maali? Dubbii sammaa dho'isuu fedhe ilaan garra. Hin jirtu wanni sana. Ati michoo sana hamtu tiyaatuudhaaf guyyaa dubbii sana ana qofaaf beeka nama muraasa qofaaf beeka naaf nama muraasa qofaaf beeka waan tanaa amma dhiisuu dubbiin kaameraan duraaftu. Ati michoo sana dubbii sana gahuun dho'ibsita. Ati himi haa bakka namni dimii qabullee yoo achi bahee namatti illee fi namni illee du'aa godhaaf himi haa gahuun dho'ibsu fedha. Ana guyyaa beekaa dubbiin ana si qabe sana akkamiin maa dho'ibsu fedha. Dhiisii viidiyoon haa haftuun dhugaa. Hin jirtu ammaan tana dhugaa yoo hima firummaan hin dhabdu. Laa jechuun abdii waan takkaan si. Wasan isi wana marah sekarang kamu la baka sekarang bisa nih hakasanin baru la baga sekarang hakasanin baru tamam baga andurumayu aku mancal jete tuman asin nawamte koto jasra kawa ite kamera futura biar update gafi de ichi sa garabas aku maga jete akan disharri orang gara kamu sharri miti la lagi kamu bisa nih baru ana mana gafate ana ga ko boleh segi ati nagafate gafi nagafate coba itu kan nawamte won hinjirtu sinjereni achumarra dhaabachuu malee tajirtu hinjirtu jechaan waan dura haasoftanii ta'u wayitu jira jecha. An kamera fakkeessitiin dubbii san bahu deema haqasan tuna dhibe michoo sanii dhugaan siimame michoo ati gaafa san hamtutti yaaddeen an ammaan tana khalaas naafisii iddoo hariiroon jirti naa dubbii sirraa bita haqasaniin baruu barbaade bifa kanaan sirraa barbaade. Eenyusi ni beekta faata. Ta'an hin beekne taati beekta. Antamaan waan akkasii hariiroo qabaadhu dubartii takka diraamaa si waliin dalagee fuudhee. Aboo ati ulaatti hin cufanne. Ati abdii ati ulaatti hin cufanne. Namni maa wal soba isaan gahee wal sobna. Ati ulaatti hin cufanne. Ati kiif yaani ambar nama aaqilaan si. Laa mataan sirrii raasa. Sirrii ni jedhu. Waa dhuddee dhuftee ta'uu. Hunduu haaraan waa dhugaatii. لا أنا ما أروح فكرت. نمني يوم بالليل سيقبل سلالة. لا أصلاً أنا ما أروح فكرت ماله. نم هياك أو فكرت. ها. ما نمسينا إيه ولا
ciiseera maal goote tamam. Laa waliin ciise maal tamam ciise ibaa gammadde maal. Badaa dhagaati. Maal injirtu sin jedhame. Anni jirti jecha jira. Injirti mire injirti maal. Injirti. Injirtee maal taate. Ati waan maal taatee fi duba dhalaa namni waada hojii dalee nettee laatti ifatte waan maal taatee. Ati maa waan taateef nagaa fatta. Awwaani michoo sanitti amma ajaa'ibu. Ajaa'iba daa godhee jira akkana. Ati waan maal taatee fi ati waan maal taatee fi tala namaatti diraamaa hojii dalee nettee laatti. Ati waan maal taateef ciitii waan hin jire waan kijiba of duuba deemtanii akka dubartiitti buna dhugaa na amantanii kaameraa fuuldura kiyya dhaabdee sitti tajaajila ciitii abdii garaa baasetti asirratti. Innis gaafa dhufa ammoo waan namni micooti ulaatti cufatte san gartee waan namni si jariiroo qabuufi. Kanaaf hin baruu barbaadu. Ta dura an balbalatti cufadhe. Dura balbalatti cufadhe san. Amma hariiroo hojii qaban. Maari akkasii mire akkuma ati jette akkuma sitti mansanii itti cufadhee jira hiike. Hiike. Yoo hariiroo waliin qabatte hariiroo isii sana addaa guutu. Kanaafuu waan takka takkimaa dubbattee naan ergummaatii yaaftattee dubbata. Baddee bareedaan baddummaa. Kalaas dubbattee natti kana maaltu si naqee kalaas. Maa wannummaa waan namni dalanne daladde namaa jettanii maal isin. Maa balleessitareeti. Maaltu si naqe. Maquma nama waa dalaguutu balleessiteeti. Amma. Gaasa. Mr. Abdi. Maal jechuun barbaada. Kana mata siroosi. Ola kana mata siroosi maal jechaadha kaameraa naafoo keettee kana akka jechuun. Yallaa hoo gatta. Maaluma gaafii maa deebii waan nama maqaa nama balleessuudhaaf wanna jette. A few moments later. Abdi. Namni waan balleessee beeku akkanuma goggodhata. Akkuma laaltanii gartan gaa daawwattoota keenya aaree kutee jiraan isinii jechuu barbaade daawwattoota keenya. Annatti nafni gaa sagantaa haariyaan isinii eegalee sagantaan tun hayyamsiisanii piraankii namarra dalaguudha. Piraankii nama hayyamsiisanii namarra dalaguudha. Namuutu gaa gizee wallollee akka viidiyoon gadi hin dhiifamne beekeeti aararraa kan ka'e gartee calliseetuma ka'ee bahaa jechuu barbaadeeti. Namuutu gartee bifa kanaan gartee namuutu akka viidiyoon gadi hin dhiifamne beekaa warri inni sagantaa kana kanarra dalagee jechuu barbaade daawwattoota keenya aaree kutee jira. Tanaafuu gaa inshallah dhaqee isaas mee akka inni na amanuuf yaani akka durumarraa'u ati piraank kanarra dalaguuf hin deemtu akka inni hin jenneef akkuma yoo duraan sagantaa tana warri daawwachaa jirtan jiraattan namoota gartee odoon sagantaa kanan dalani dura namoota isaan dhiyaatu wajjin akka piraankii kana irra dalagu mari'achaa jiru ni beeytanii jechuu barbaadetti daawwattoota keenya amma tanaafis bakkaan isa itti yaametti bakkiin isa itti yaame irraa kutee jira tanaafuu bakka inni jirutti dhaqee barbaaduun dirqama waan irratti jiruuf dhiifamaas isa gaafachuun akka wanni kunis piraankii hayyamsiisee irra dalagaa jirus akkaan gartee kaameruma fuuldura isaa kaayee irratti piraankii dalagaa jiru dhaqee waan inni adda baasuuf ta'a daawwattoota keenya hanga dhaqeegaa isa araarsuu illee dirqama ta'a daawwattoota keenya tanaafumma bakka inni jirutti illee isa barbaadu waan dirqama ta'eef isin illee hanga bakka tanaan hojii turuu keessaniif galatoomaadha gaa dhaqeetiin gaa viidiyoo dhiifama isaatii wajjin walitti dachaanaan wajjin tura. A few moments later. irra deemuudhaan walitti dachaane daawwattoota keenya wanni waliin nu deebisee abdii jala deemee asumaan ol ba'ee ture abdiin jala deemee dhiifama naa godhuu hin dandeenye tanaafuu viidiyoo tana isin xumuruun dirqama irratti hee jira ilaannu akka viidiyoon gadi hin dhiifamnee fi akka araarri hin jirre naa hime abdiin akka viidiyoon kun gonkumaa gad dhiifamuu hin dandeenye naa hime ani irra deebi'ee viidiyoo tana isin waraabuun dirqama natti hee jira waan akka kana isin adda baasuudhaaf ilaannu abdiin haaraan aaree waan addaan dubbattee waan addaati waan hin taane haasofte kaameraa duratti san viidiyoo walumaa galattuu dileet ta'a osoon akka viidiyoon san dileet ta'a sammuu kiyyaman sisu baadde ergaan akkaati safaatti beekisi wajjin kilmaata kan dubbaddu naan je tanaafuu gaa daawwattoota keenya isa amma dhiifama goosisuu hin dandeenye akka viidiyoon gadi hin dhiifamne naa hime tanaafuu isinilleen inshallah izni rabbiitiin yoon gartee ka inni dhiifama naa godhu akkam viidiyoo tana gadhiisuuf naa hayyamu taate isa deemee amansiisuun na qabdi jechuu barbaadeeti yoon kaniin isa amansiisu taate viidiyoo tana gadiin dhiisaa jechuu barbaadeeti daawwattoota keenya yoo naaf inni walii galee jechuu isa amansiisee jala deemee yoon gartee manatti sitti dhaqee amma gubbaa tana jala ol beetiin gad deebi'ee asuma jira tanaafuu gaa daawwattoota keenya yoon isa hayyamsiisuu dandeekhanii irra deebi'uudhaan gartee viidiyoo tana isinii gadhiisu taayigaan viidiyoo tana gadhiisee boodallee deebi'ee viidiyoo araara isaa guyyaa muraasa booda kaniin isinii qabadhee dhufu taa inni baay'ee natti aaree akka naaf inni walitti aarree jirus beekaadha yeroo ammaa tanatti wanni isin beeku qabdan yoo inni dhiifama naa godhe viidiyoo tana isiniif hin gadhiisa viidiyoon tun gadhiifamtee isin dura geenyaan inni yaani amansiiseetiin jira guuturraa guututti dhiifamallee goosisuu baadhu amansiiseetiin jira jechuu akka hubattanii barbaade daawwattoota keenya hanga sagantaa biraatii walitti dachaanu turte
turtiin keessan kan nagaatuun isin janga bakka tanatti isin wajjin turuu keessan baay'ee galatoomaa aadaa gartee qophiin nuti isin qabannee dhufnu qophii hedduu jira qophii jajjabduu ta'an isinitti dubbannu kanumatti sarpiraayiz ta'e isin godhuu feenee jira daawwattoota keenyaa kanaan adda isinii baasuu fedhe daawwattoota sagantaan anee galee kunillee yoo isiniin tole gartee laayikii fi sheerii fi akkasumatti bakka sabskiraayib jettu san gattuquudhaan sagantaa kana jajjabeessaadhaan isiniin jechuu barbaade gaa daawwattoota keenyaa hanga qophii biraatiin walitti dachaanu baay'ee isin jaalannaa turtiin keessan kan nagaatu.